barsiisuuf islaamummaa wal barsiisuuf jaahilummaa biyya keessa gadhiisuu fi jaahila wal godhuuf osoo hin taane oromummaa fi islaamummaa maal akka taate halkanii guyyaa irratti hojjetaa jirra. Wanti gartee stuudiyoon tunillee banamteef warra akkanatti jaahila ta'anii halkanii guyyaa mana banatanii kutaa fi gandaa fi amantaa fi dubartii wannummaan isaan dhiisan hin jiru. Wanni akkanaa kana dhaabanii hayyuu Walloo keessaa dhufee Jimma keessaa Wallagga keessaa Boorana keessaa dhufee stuudiyoo Sheekaa Roobee kana keessatti taa'ee waloo waliin ofii islaamummaa fi oromummaan maal akka taate boota gartee hayyichi dhufee taa'uu bootee kun stuudiyoon nuti goone jechaadha. Dhaabbanni nu hojjetaa jirruu fi mul'anni nu hawaasa kanaaf gadi baasaa jirru waan akkanaa kana Oromootiya. Kanaafi rabbii warroota nama buqqisan irratti gartee nu buqqisini argaa stuudiyoon illee tanaa isin jechuun barbaade isin waan argaa jira ustaazaa akka isin qopheessitanii guyyaa lama quban qabuuti maashaallah jedhe. Wannan jechuudha barbaadu jirra jirtuu kun nutti deebisaa jira bara. Wannan jechuudha barbaadu wannan jechuudha barbaadu nama muutiin qabanne gabbuusa kitaabni isin argitan kuni taa'uu bichaa miti nama irraa qara'u namni irraa qara'u jiraachuun barbaachisa. Kitaabni taa'een bu'aan qabu anama kitaaba kaniin alhamdulillahi rabbil alamin fattashaabul Bukhari tu jira, Muslim tu jira, Tirmizi jira, Nasa'i jira, Ibn Majah tu jira. Usulu sitta waan jedhamu ay jira. Warri hadiisa qaratanii jirtan. Warri seeraan aalimni jala jira. Usulu sitta jechuun sahihaini jechuun Bukhari, Muslimin sahihaini jedhan. Ibn Majah jira, Abi Daawud jira, Tirmizi jira, Nasa'i jira. Irraa qara'uun barbaachisa. Kitaaba kana fattashaa buluun barbaachisa. Diigaa buluun barbaachisa. Alhamdulillah martuu kiyyu. Hagana achi tammallee manatti kaafee hagana agaasiiti. Alhamdulillah martuu kiyya. Alaa kulli haan nama irraa qara'u rabbina haa godhu. Nama seeraan hubatu rabbina haa godhu. Nama ofii hubatee seeraan hubatee namallee hubachiisu rabbina haa godhu. Kitaaba daraddaruu bichaa miti dubbiin. Dubbiin ilmii isa keessa jirtu beeku ilmii ay keessa jirtu. Yoo ilmi ay keessa jirtu beekin kitaabni daraddareen namni fedhee daraddaruu hin danda'u nama rakkisu. Laakiin ilmiin kitaabni kun qabate ilmii akkamii? Bukaarii keessa, Muslimiin keessa, Abi Daawudiin keessa, Tirmizii keessa, Zakiiratu na bira jira kitaabni hin argamne gaayaa Zakiiraa ila gubbaasa. Sun Zakiiraa la. Kitaaba ajaa'ibaati. Fattashtee ilmii kana gamaa gamanaa waliin fuutee kakanaallee asii walii qabdee kaasiillee walii qabdee ilma namaatii gadi baafta. Kitaaba kana ammoo wanni isin naa kadhattan. Wanni isin naa kadhattan guddaan ani isinitti deeffadhu. Ani isini kadhadhaa nama of dagatuu miti. Ilmi na haa dhaalu ilmi kitaaba kana na haa dhaalu. Nama hedduu ilma keessaa bahe aalima hedduu ilma keessaa bahe. Ka aalimni ganda akiraa jiru ka kitaabni isaanii itti qollofamee saaxinii jiru. Ka ijoollee waan takka irraa qara'uu hin beeyi. Namni takka ka irraa qara'uu hin beeyi. Ilmi ammootiin ilmi kiyyallee akkuma ammootiin nataru aalima guddaa akka taru akka ammootiin aalama fayyadu Zaakiriimi Doktor Zaakiriin akka caalu tana du'aayii isinitti deeffadhee rabbi barakaa nu haa godhu. Nama ilmi ay keessa jirtu dubbatuu miti afaaniin dubbatuu miti nama ammoo dalagaan illee argisiisu rabbi nu haa godhu. Akki kun ragaa nu rabba guyyaa qiyaama ilmiin ay keessa jirtu ambi duraanii xaartee kitaaba kana katabdee nu geette nutti ay dabarsite. Nu kitaaba kana dubbisuu dadhabnaa qara'uu dadhabnaa sheeka jala fidannee qara'uu dadhabnaa amba rafteen ta'ina amba nyaataaf ammoo ay baateen ta'ina amba dhugaatimaaf fastaate abbaateen ta'ina ambuma ammootiin kaan nyaatti juusii kaan dhuyti kaan ammoo ambama michootiif as baateen ta'ina ambuma jiruu duniyaa michootiif uumamteen ta'inaa yaa akii michootiin ganda akiraa jira michootiin jiruu duniyaa keessa maal jira garana yoo deemtu michootii accanaan naqan jedha bar garii namaa gaafadhume michoota accanaan naqan garana yoo deemtu michoota accanaan yaa ki michootiin akiraa jira yoom takkaa michootii taate jiruun duniyaa namni ammoo mu'minaa tokko michootiin jenneen jiruu duniyaa ta yoo ittiin dalagatte michootiin kitaaba amma bitamee kaayame kana kinoo michootiin kana waan ammootiin hin dalagatte waan harkaa qabdu waan ganda akiraatii guduunfatte michootii wanna ati nyaattee dhuyidu ammootiin hin kinoo sagaramata jiruun duniyaa bilicilichima aksarri isii ijumadhumatti wanna tilaaltu bilicilichima jaallaltu tan maalati waan maroo sikkenne nyaattee dhuyda waliin geettaan geettu kama ammootiin osoo si jala kaanii illee dadhabdee
mana fincaanii na mul'isa garaa kiyana dhukku qadaadame ka'ettu kan amaa sanu jiruu duniyaa rabbi rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam shintibeetii falle ati jettu sani fakkeesse jiruu duniyaa tan sigala akkana jechuun liman aasaara haa nama isii bichaa maratateef jecha إنما الحياة الدنيا لهو ولعب جتون إنما أنتم أداة حسري تجران أداة حسري جتون أننا نرفي توكيداتي حسري جتون إثبات الأمر للمذكور ونفيه أما أداه جتا إن حسري أنتم حسري مطلقة تجر حسري كاسة تجر إنما الحياة الدنيا جرون الدنيا تابو مجتون ما نفس الأمر تنما فجدي تين جنة بيتتني أكمت يو جراني نمني نما قافته حسرين سيتون حسري كاسات نما إسي بيتشا مرت أتيف جتشا نما إسي بيتشا مرت أتيف إبادة ديسه إتي وانا قادتو ديسه إتي نغن داكرا بيتتو ديسه نما إسي بيتشا مرت أتيف لا هو ولا إبن دوغا ميشا تباتي حسرين حسري كاسا جرا مكارينا دا نكرت حسري مطلقا في حسري كاسا جرا كان هو إسا برتا إلى كتاب مكيسا جرا علمي نجرتي علمي بريد ربنا كن الحمد لله رب العالمين اسم برسيس والله سنت دوي دو وكنا ما شيخ كيرا شيخ افراني علمي بريد فو علمي كله اكيدا بريد رب عمري سان هاكاو اكيدا بريد سنسينغو برباد اكيدا تنموت ان علمك يالله ديسو برباد ذاكري يالله علمي كيسا كرامله غبان كراني مريشا ورزير جرتا والله ان غباو سو سينكرازي ان شوفايوان انو متى سنجد ilmi gubba karaun anuma dasnan jenne bakka amalu makiya miti hatta nana malaki yarra ilmin takka ay kesa kitaba fude basi go galgal shekko tamara silkin kababara asin shek kamari asin shewa motini ka orobo kubata shedul majidi asin motini kinno shek hausho asin amallam kulli dawale basa e sabba ke sani dai tanfa jirani baritin tabada nabe kane me sabba ke sani dai tan masalata na basa ida wango tangoda ka sini darbe jira نجالتن كل نشين نجالت علمي بريد دوسني كن أقرب بنا كن أقرب بلوي نكين سكاي من نكوي مالين بنان من هاي تيرادو بدم من جت ربي إرادو بدم من جت نبي كنا إرادو بدم من سينا نبي كنا إرادو بدم سيغلا كناب ربي سمبر الله هاجرات دعاء الله كرنا أما شبكان الله نايدا ميا كتيدا لوركتاني وايفا دات الله موبايل راكب وايفا الله سينكب duraan garas deemee mana kiraa garasi isin karaase mana kiraa sanillee kafaloma booda as taa'ee seenaa nabii si barsiis galgala illee dhufee si karaasis ganama illee haga sa'aatii wayii si karaasisa wayita kaan ammoo anuu jiruutii yaa walii gati fiiga ka walii galleen salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ebisi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أما ميك الاتمان أستاذ قافيتو كوي سنغافتو بربادا نمني كريستانا تقولوا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوني ننجري ميرو تو أكمل جلاجة وامن سلامك kana kabaran kana ilmi keessa garaan ilmi gubbaan gara wanna sinin jedhe yoo beeke ani nama ilmi kana fattashu kitaaba kana fattashu yoo ta'e deebis yookaan yoo bada kitaaba laala qooyaame mee qooyaa jedha namni ammootiin amantaa biroo yoo ka salaama assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sin jedhe nabiin kenna alayhi salatu wassalam wa alaykum bichaa jedhe wa alaykum tafsiira lama qaba muutii gati abbo tafsiira lama qabadha waraabadha namni amantaa biroo tokko assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sin jedhe wa alaykum qofa jettaan wa alaykum jechuu waawattiin asii argite wa alaykum jechuu waawattiin tun takka lafaa kaati istiinaafa jedhan takka kalimaa duraa irratti axxafamte jedhan lamaanuu siika warri kalimaa duraanii irra laxxafamte jedhe wa alaykum jechuun dhugaadha jarri duuti isinirra haa jiraattu jetti wa alaykum nullallee isinirrallee duuti haa jiraattu dhugaadha duutiin jirti namuu hima du'aa kullu nafsin zaa'iqatul mawti isinirrallee nurrallee dhugaadha duutiin jirti jechuu wa alaykum gaafa waawattii tana atfii godhuu baanne yoo gaafa lafaa kaafne wa alaykum maa tastahiquunahu min azzammi jechuu abbo ilmii duraaniin fuunee miire wa alaykum maa tastahiquunahu min azzammi jechuu isinirra haa jiraattu wanni isin haqa godhatan arrabarraa jechuu jarri nama arrabsiti salaam assaamu alaykum namaan jetti duuti isinirra haa jiraattu wa alaykum maa tastahiquunahu min azzammi
jechuu akka jechuu isinirra haa jiraatu wanni isin haqa godhattan arraba irraa jettanii wa alaykum bichaa deebistan garuu lafaa kaatanii yahudaaf nasaaraa salaaman gaafatinaa jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam lafaa kaanii yahudaaf nasaaraa assalaamu alaykum jechuu haraam yoo jarri isin jette wa alaykum bichaa jedhe wa rahmatullaahiin jedhin jannataa jarri san barbaadanii jannata jechuudha wa alaykum rasul wa rahmatullaahiin jedhin wa alaykum bichaa jedhe amma isinii gale na fakkaate tafsiirri qaata isinii gale aalima jettanii ayyee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee gaafii takkan qabaanillee. Gammartan kaakinoon dhaabdanii. Waalaikumsalam. Nama wargata. Salaam warahmatullahi. Hadda qabattanii hadda sheekaas ilaalle amma bar rabbi raahatti haa baasu jedha du'aa godhaafi ol haa bu'u rabbi ammallee du'aa godhaafi. Gabaabduudha. Ayya inshallah. Gabaabduudha ustaaza waa'ee salaata subii kana jechuudha. Sa'aatii 10 falakkattiin salaata. Sa'aatii san waan ta'eef sa'aatii san salaata sa'aatii 10 falakkatti jechuudha. Akkamiin qeebalamaa sa'aatii kanatti yoo salaate jechuufi. Moobicha sin gaafachu. Salaanni daqiiqaa takka dhiisi. Salaanni yeroon isaa godhamaa jedhee rabbi quraana keessatti dubbatee jira. Yeroon isaa godhamaa jedhee rabbi dubbatee jira. Salaatuma zuurii takka sokondii 5 dura osoo salaanni zuurii hin seenin sokondii 5 dura Allahu akbar yoo jette salaanni keessun hin jiru sunnaa ta'a. Bilaal Oromooti gati. Sokondii 5 Allahu akbar jette osoo hin seenin. Eega Allahu akbar jette zuuriin seen. Allahu akbarii sokondii 5 osoo zuuriin hin seenin yoo ka jettu taate salaanni kee hin jiru. Maal taare sunnaa si harkaa ta'a sunnaa. Sokondii 5 daqiiqaa dhiisii sokondii 5 osoo hin seenin Allahu akbar yoo jette sunnaa si harkaa ta'a. Walumaa galatti salaanni salaatamu. Yeroon isaa seenuun barbaachisa. Eeggat. Naam. Salaata subii kana sa'aatii salaatamuun dirqamaa jechuudhaan qeebalamu jechuudha. Sa'aatii an salaata shananuu subii ta'e shaayii ta'e shananuu laafar qabeenoo garaagarummaan qabu. Salaanni martu shananuu sokondii takka hin dabarsi sokondii takka osoo seenin isaa. Salaatiin Allahu akbar hin jedhin. Naam. Tahu ya kamu nagaa bultanii. Nagaa mimmi nagaa lufte. Jirtanii duraan assalaamu alaykum jedha amma caqasee dhiisee jiraan. Waan qofa ta'eeka. Yaa. Baay'ee tokko isin jaaladha damma. Likkimatti jaalachuun barbaachisaadha. Likkimatti wanni martuu mutawassita. Likkimatti nama jaalachuun barbaachisaadha. Sheekaa roobee. Nullee isin jaalanna rabbiif jecha isin jaalanna wallahi rabbumaaf jecha isin jaalanna. Ani wayita du'aa godhu mimmaan rabbumaaf jecha waan maraa dalagi akka rabbi sirraa jaalatu dalagi rabbi isin haa jaalatu rabbiin ati keessan nu jaalatte sun si haa jaalatu. Ayyee. Akkasi mimmi tana du'aa godhaa zamoona dhufu eddi mimmiin tun gara keenya kana dhufuu fi sagantaa qabattee jirti rabbiin haa fidu yeroo muraasatti isii hafe inshallah hadhaa boruun jettu rabbiin isii fidaa jira. Amantii biraa irratti. Mimmi ta Mimmi daawaa kiyyallee caqaftii waan dhiba caqaftaa mimmi rafu waajee itti daawwamaa kun das hin jiru sila si'atu maaluma taate si kitaabnummaan kun hadiis mana dhiigaa akka das nama jedhu dhagitoota.